Yaman sanaatti manneen amantii Ortodoksii fi warra Wangeela Itoophiyaa waggaa 20 ol tajaajilaa turan qondaalota Huutiin erga cufamanii ji'a tokko akka guute hordoftoonni amantichaa dubbatan. Bataskaana Qiddus Goorgis Yamanii sanaatti tajaajilaa akka turan kan himan obbo Abiraam Baqqalaa manni amantii itti waaqeffatanii fi ijoollee isaanii Amaariffatti barsiifatan qondaaltota Huutiin yeroo ayyaana qillee cufamuu himan. Magaalaa guddoo Yaman sanaa waggaa 23 oliif kan jiraatan obbo Abiraam bataskaanni cufamuun dura saamamuu himanii bataskaanni Qiddus Goorgis waggaa 25 ture yeroo ayyaana qillee cufamuu ibsan. Sanaa keessa dubartii waggaa 20 jiraachuun ta'ee fi amantii Pirootestaantii hordoftu waldaa warra Wangeelaa waggaa 25 dura lammii Hindii Viiktoor jedhamuun hundaa'e kan lammiileen Itoophiyaatti waaqeffatan qondaalota Huutiin cufamuu fi hundeessaan waldichaas to'annoo jala ooluu himte. Humnooti Huutii bataskaana Ortodoksiin dura waldaa warra Wangeelaa Paaster Viiktooriin hoogganu akka cufan kan himtu dubartiin kun macaafa qulqulluu fi meeshaalee garaagaraa fudhachuu isaanii himteetti. Obbo Abiraam Baqqalaa gama isaaniin torbee sadiin dura qondaalonni Huutii gara bataskaanaatti dhufanii maallaqaa fi qabeenya saaman jechuun ibsan. Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa jalatti kan bultu bataskaanni Qiddus Goorgis waggaa 25 dura miseensota humna galaanaa Itoophiyaan hundaa'uu himan obbo Abiraam. Bataskaanichi duraan kaampii loltuu keessa akka ture kan himan obbo Abiraam boodarra lammiilee Itoophiyaa sanaatti argamaniif tajaajila kennuu jalqabeera jedhan. Bataskaanni Qiddus Goorgis sanaa jiru hordoftoota amantichaaf tajaajila garaagaraa akka kennan himuun ijoollee musliimaa lammiilee Itoophiyaa ta'an illee achi dhufanii afaan Amaaraa baratu jedhaniiru. Mooraa bataskaanni Ortodoksii keessatti argamu ji'atti doolaarii 2,000tti kaffalamu ta'uu kan himan obbo Abiraam alaabaan Itoophiyaa fannifamee akka mirmirfamu himaniiru. Kanaan dura tajaajiltoonni bataskaanatti Itoophiyaa irraa deemanii akka tajaajilan himuun amma garuu ayyaana qofa bilbilanii Finfinnee irraa eebba boodee akka fudhatan himan. Manneen amantii kunneen dura beekamtii mootummaa Yamanii kan hundaa'e yoo ta'u keessumaa bataskaanni Qiddus Goorgis amma ayyaana qilleetti tajaajila kennaa ture. Yeroo ammaa kana garuu waraqaan saamsamuu agarsiisu balbala irratti maxxanfameera jedhu. Bataskaanni Qiddus Goorgis kun amantoota 5,000 ol kan itti waaqeffataa turan ta'uu himu obbo Abiraam. Amma garuu barreeffama asitti waaqeffachuun dhorkaadha jedhu saamsamuu hubachiisaniiru. Qondaaloti Huutii kunneen amantiin lammiilee Itoophiyaa waaqeffatan maaliif akka cufan amma yoonaatti sababiin kenname hin jiru. Lammiileen Itoophiyaa waldaa Paaster Viiktooriin hundeeffame qondaalota Huutiin weeraramuun booda waldaafis nageenya isheefis sodaa akka qabdu himte. Ani sodaadheen jira, duraan mana paasterichi jiraatu keessan jiraadhaan ture, uffata kwaarii fi meeshaalee charchii baay'ee toona bira jira jette. Waldaa warra Wangeelaa waggaa 25 dura hundeeffamte jedhamte kana keessa lammiileen Itoophiyaa 400 ta'an waaqessaa akka turan kan himtu dubartiin kun waldaalee warra Wangeelaa Itoophiyaa biroos yaaduudhaan tajaajila kennuu dhaabuu isaanii himteetti. Yaman naannoo Asar jedhamutti amantoonni warra Wangeelaa yeroo hunda gaaf jimaataa akka waaqessan kan himte dubartiin kun waldaa Paaster Viiktoor hoogganu yeroo hunda sa'aatii 11 irraa qabee kadhannaa fi waaqeffannaan akka gaggeeffamu ibsiteetti. Paaster Viiktoor Yamanitti haadha warraa isaanii waliin kan jiraatan yoo ta'u mana amantii isaanii hoogganan keessatti lammiileen Itoophiyaa qofti akka waaqessan kan himtu dubartiin kun miseensota deeggarsa maallaqaa muraasa akka taasisanis himteetti. Manneen amantii kun yeroo cufan qondaaltonni Huutii sababa kennan akka hin qabnee fi hordoftoonni amantichaa kunneen himaniiru. Abonni Qiddus Goorgis yeroo Saawudiin bara 2015 Huutii haleelte gara iddoo biraatti geeffamuu himaniiru obbo Abiraam. Isaan ala ayyaanota amantichaa mooraa sana keessatti kabajaa akka turan himan. Yeroo warri Huutii tarkaanfii kana fudhatan luba tajaajilaa kan turan waamanii manni amantichaa cufamuutti himan jedhan obbo Abiraam. Miseensonni manneen amantii lamaanii kanneen yeroo ammaa kana lafatti waaqessan akka hin qabnee fi yaaddoo keessa akka jiran himan. Yaman waraana waliinii keessa otoo hin galiin dura lammiileen Itoophiyaa baay'een hojii barbaacha biyyatti deeman yoo taatu isa booda immoo gara Saawudii fi biyyoota Arabaa biroo seenuuf akka karaa darbaatti itti fayyadamu. Bara darbe baqattoonni Itoophiyaa 16,000 ol Yaman akka jiran UN ibseera. Kanaalas baqattoonni UN jalatti hin galmoonnee fi lammiileen Itoophiyaa akka waliigaltummaa gaafatan baay'een akka jiran amanama. Kun gidduu baayogiraafiidha.